Yohana, warri qalbii qabamanii namoota dhaga'uu qaban biraan akka ga'uuf hundi keessan jalqabarratti ishee godhadhu. Itti aansee wanta torbee kana jiru adda babaasatiinis ni himuuf jira. Akkam jirtu? Torbee kana odeeffannoo baay'eetu deddeemaa jira. Ani immoo jirattiin xiqqoo biizii ta'eetii jira. Waa tokkollee dubbachuu fi yookaan deebii kanuudhaaf qophii hin turre. Har'a immoo akkuma galgala kana waadaa isin seene viidiyoo kana isinii fiduufan dirqame yaada deebii kiyyaa jechuudha. Duraan dursee ani namoonni nan beeyin akka na bartaniif profaayilii kiyya kana gubbaa naayikneemiin jiru deemaati dubbisaa akka feetee jira. Akka feetee jechuun nama wanta ofii fedhe qofa itti amane hojjetu jechuudha. Guyyaa tokkoof waa'ee jireenya ilma namaa walumaa galatti isa ilma namaa hin beekne jechuudha malee. Yeroo itti aanu sun immoo waa'ee odeeffannoo fiigaatti jiru kana maddii iccitii kana keessaa namni baay'een cinqa akka waan viidiyoo waraabee nama biraatii arginu. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture kana yookaan nama waliin jiraachaa ture eksiitii akka jechuun waggaa lama dura ture. Iccitiin kun iccitii mana keessaati. So har'a namoonni anaa wajjin gibbii diinummaa fi lola dhuunfaa keessa jiru karaa barbaadan ishee akka ta'e iccitii kana irraa fudhatu. Isheenis sadarkaan har'a ani irra jiru kanatti gammachuu anaaf akka hin qabne nan tilmaama waan ta'eef anaaf siin gammachuun egaa deemne waggaa takkaaf ji'a afuri kana dura guyyaa tokkoof dubbadhee hin beeku. Har'a garuu sababa kana wal qabsiisee ibsuun barbaada. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu jirutti akka hubatamu gammachuun hin biratti barbaada. Inni biraa akka feeteen galii yuutuubaraan eeggatu. Akka feeteen profaayilii amantiin qabu. Akka feeteen shugar maamii Ameerikaa jirtutti hin heerumne. Akka feetee jireenyi isaa shugar maamii Ameerikaa jirturraa mindaa dhufuun hin jiraatu. Akka dhiira cabsee bassee gara ta'uuf hin ta'e yaalee mokoree hojjeteef jiraachisa. Akka feeteen hin heerumne shugar maamii biyya alaa jirtutti tannikaa ofiin irraa buufatu. Akka feeteen nama jireenya ofiif jiraachisu jechuudha. Ati inni nalaalaa jirtu kan nalaaluuf jirtullee jaalattee kan fooloo na goote hin jirtu. Bara 2020 takka irraa ni yaadatta yoo ta'e wanti anaan hin jaamin anarratti hin godhamin hin jiru. Osoo miidiyaa kanarraa galata'u ta'e akka feeteen har'a miidiyaa kana fayyadamaatii hin jiru. Because wanti anaan hin jaamin hin jiru waan ta'eef. Inni jaalattee fooloo na goote hin jirtu. Cabsinee bassineeti injifannee warra kaleessa nu arrabsaatii turan. Akka diinan nu balaaleffachaa turan. Akka manguddummaa erganii buluq jalaa nu baasin jedhan goone. Akka nu jaalatan nu faarsan goone. Kanammoo hojiin itti agarsiisne. So gabaabumatti namoonni gareenis ta'e dhuunfaadhaan ana wajjin tapha kana jalqabne taphni kun akka hin xumuraminis ni mun barbaada qaban. እማት ወጣበት ጣጣው እንደገባ በዚሁ ላሳውቅ ፈልጋለሁ። ሲስ ጋሬንቲስ ታምኒኸኝ ንጀል ከበ ማለት ህንጡ ሙረም ቲቪ ገባባ ከነ ወንቴ ነበር ባች ሰፊ ነሞተ ካርዲ ቀርሸኒ ቴሌግራም ከፈተኒ ሱራ ነማ ፌስቡክ ራ ፈተኒ ዋይ ኦዱ ነማ ጉያ ጉቱ ማናምት ሲል ፈተኒ ራሃሳቲ ኦረኒ ቲቪ ከኑ በርባዲ ኦሶን ታኔ just nama akka namummaatti yaadu isa sammuu nabiyaa qabuu fi guddina namaatiif gammadu akka dhugaa kan hubatuun hubachiisuudhaan dhufe. Ani ijoollee xixiqqoo miti kan jettee namaatiif yookaan oduu namaatiif kan wanti xiqqoo wanta hin jirreef jiruuf gadi ba'ee dhiifama gaafatu. Har'aa miti. Gaafa paawara akka har'aa kan hin qabaatin magaalaa hin jiraatin afaan magaalaan bareessanu namni danda'ee miidiyaa irraa nu galchinu. Kanaaf eenyutti irra rakkoo akka ta'ee fi isteeppiin itti aanu maal akka ta'e kan waliin itti deemnu ta'a.